hir'isina maaliif dhiirri suni namni sin haammatanii dubbastanii afuura sanaan guutame miira keessa galee si qabachuu danda'a. Dhuguma sinin jira. Dubartii tokko yoo dhungattanii miira afurichaan daafii qabamtee fi sin dhungattanii miira keessa galtanii dubbii biraa ta'uu danda'a daafii ta'eef dhugaa namni kun nagaran akka obbolummaa tokkotu sinitti hima. Kamu bingung dah gitu. Sungguh tiada mira kisah galu danda. Yo emang mira tu kau dubar tak kau kisingi kau tu dubar tak kau mira kisah gal. Aku semua iras galu danda. Pujuan tanya. Terus mana tu apa kisah gal yang marah chandra this bit maaf kali bayi ya jelas itu hakade. Wanta jangan argani fira. Masa makina kisah tele. Dah boleh kau tu jadi awal iwame. Amal fahri dah garu bayi. Nama bayi tadi zaman dubar tu. Itu ni nama jual kedua lagi. Akamita kamera sahih sih. Saya dua baca oleh mungkin mama kena kisah tanya ni amarisun. Mawar sabdu sini tiga bang berbaju thabo. Awan tarik kita kedua dah. Juga akamita kamera sahih sih. Akasan kesna go jadi mira sahih sih je. Aci ni godenya tak kabrada boleh wame jenah ni anak kesna go cuci tina wam te tinjeden. Makina kisah tak sih pasti kekabaran gak dah. Terus mesti mah video saat TikTok aku balik marah. FBRT usia lama nargil. Khair. Dugumat aja loh. Sobo mari dan sini. Itu kabar berbacis dan. Lebu aku. Negara pikuf negara dah. Iri dira kau cuti jera. Mirga jera. Abi ila deh kuna mirga jera. Orang mazhab ubek aman tiga mat ira jual furin jual. Dubar tina kasih. Ira tiarum ti. Iri mah dubar ti fur. Karena mana? Ira tayarum iri dubar ti jelas saya gagal tu kanjar aman tinju. Kun sena orang mau kisah sinju. Khair. Ay becu kesan biar nu jalan tempat. Becu. Aji gara besi banget. Mana orang mau kan aja, orang mau sapu beka. Maju curang. Habibti, iri wal food aja lah. Abad tiap aja ta. Oke, dubarti food aja ti. Mal gue tak ada jala. Orang Ethiopia kan nujan, wes semua orang yang nujan nu Amerika ta aja. Kara mana kara kabenya Amerika ta aja. Suntane kara iri wal food. Ani kara dubarti wal food tu Amerika ta aja. Oke, kara iri wal food dubarti food Amerika ta aja Ethiopia. Malah kara beri wajib mau hajina mau umi Amerika tinggi, wajib mau halkan tu ya tinggi. Kara iri wal food Amerika ta aja. Kanaf baizwe daftani rumu kabu. Wari dubar tu tagana ada umring kini jadi nak iri kata food dan dah. Setiap darah dari gua dah. Kau negara sini manjuran. Khair. Wajib mau jalan leto kau kabadati wajib manja ta dua. Kau fanda ina lah. Nari fidir syak sisa lah saat dikaret. Uga dafati rumah. Aja curang kalau bina pinggul ya ni kun habibi. Nada gisa Ethiopia kesat. Ani yero walda kesat barat di afura ge kan jero rat barat di mali. Afura kunta amal fajar mungkin ambil ku ge. Ge je cun mo iri kawal kunun sala wajin goran. Dubarti kawal kunun sala wajin goran. Iri esa wala ke goran ni dubarti ni esa kawal goran himbe ku gala. Afura ge heja amaku. Kuni kana jachuni mo afura sedis tirani ada duma ika wajah cura. Sedis amma kan bakata mo hunda charma sedis tira. Sidigare afura sit anak kesa jachura kan cimate jan be kamu jachura. Kuni mo isan rati ada duma ka. Ge sedis ti wal burkani wajah cura sit anisani. Barani ra yoro barakam yoro wal datur. Kana afiyu isini mo afura kana ra ofekada. Afuri kun mo iri ani faranjota arga made woro mo Ethiopia ki satarga jede takaya de bikon bafsun takaya de bikon Ethiopia ki satu anti kun taate iri kamti ko yawe kamti miru mo yori flata seras kum nagar kamti iri mira ki sol gashe wajin khair
sauya. Ugara bida sires kumda gara doa igo da akka manti ke sare terapin kada. Uga kun si tana da fite fi rabbi yo kada ye he baka kuni baka bara duma sa jada akka kan ginyati kun bara duma ra baka ani be ko no bayna wada barawtich. Miraf ir dubarti koy makka miti dubarti akka kiyara jaalali na qaba. Yo obbul maade e malekka miti jaalali mana bawarra kiyada jede jaalado kam tana qaba. Akabittina qaba jaalalli nan jaaladhaan tishan tokko baay'ee jaaladhaan ittiin shee tokko laaltanitu fi TV tirate dhiyaate tokko jirti fuula shee dhoksan malee dubara lamaa jechuudha. Wal jaallannaa jette nuuf ayyamuun wanti kun akka Itoophiyaa keessatti ta'u jette. Kun gaa maali dhaga? Dubartiin akka koorraa akkamitti jaalalli na qaba? Eessaa dhufee maallaa gootiin jaaladhaan dugda shee hafuutu shee akkuma koodhaa. Ati nama dhalaadhaa garuu. Fak. Sanii galee? Fufi, apa yang nasi berbas? Dubartiin, nasi berbas. Kalas. Itoophiyaa keessatti gaafa ati Itoophiyaa keessatti dalagaa irra gadi aantu leestiroo yookaan caammaa dalaguu na fakkaata. Wallahi leestiroo dalaguudha yooti dunkana takka hidhatte wallahi achumaan dhufan. Kabaltii sirraa fuudhuudha achumaan dhufan. Kabaltii leestiroo dalaguudha mana wayii dunkana wayii hidhattee gatteesse naan yerooti kursii godhattee kana gatteesse wallahi kabaltiidha dhufaniiru. Daqiiqaa keessa leestiroo hoteelli ijaarame ti qophaawame manni guddaan mana ga'u kun hojjetame bakka akkasiiti bakka dhiirri dhaqeetti shamara ta'u bakka shamarran dhaqeetti dhiira taatu manni akkanaa kun gaafa inni ijaaramu mootummaan quban qabu jechuun kijiba wallahi kijiba mootummaan dhibbatti quba qaba. Dhaabisuu ni danda'a waan kana balleessuu ni danda'a waan ummata safuu keenyaan taane biyyattii keessatti waan hojjetamee hin beekne mootummaan waan kana balleessuu ni danda'a dhibbaan dhibbatti. Isa dhugaa akka godhanii qayyaran jaratuu beeka bar eegalanii jiran asbaanii ansinumaa hawwiin kan koo shamara ta'uudha jedha dhiirras ba'e. Shamaras baatee anninumaa hawwiin kan koo dhiira ta'uun ture amma baguman dhiira ta'e kunoo ofitti gammadeera itti dhiiratu as bahee kunoo shamara ta'eera ofitti gammadeera jedha bar as bahee hin gammadinii kan dallansuu ta'eeti balaan rabbiidha warruma waan kana hojjettuun fudhatee akutuu malee balaan rabbii gaafa deemu beektaa ishii waan akkanaa hojjette qumaan hin ba'u bar miskiina jiraachuu fedhus walitti dha'ee fuudhee kuta bar rakkoon achi bar malee keessa isi akkana badii balleessitu suu keessaa fuudhee kuteeni qolee sii gata dha'ee ni gargaaran iyyuu bar dargaa rabbii isi akkasii galaafachuu ni gargaarta tila garuu balaan rabbii gaafa deemu sababa warra akkasii namni miskiinni meeqa galaafatamuu ta'a naallaan jettee biyyattii keessatti namni gaariin hidhaa taa'a namni gaariin biyyattii keessatti hin du'a hin ajjeefama mana hidhaa keessa taa'a baalagee waan akkanaa hojjetutu biyyattii keessatti kabajaa qaba hinduutullee isa dhugaa rabbi biyyattii keessatti bar biyyattii rakkinaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti namni gaariin hidhaa taa'a gaariin namaa hin ajjeefama namni wayiin jedhee nama dhibne namni noormaal ta'ee biyyattii keessa jiraatu ni ajjeefama gaariin namaadhaa hidhaa keessa taa'a baalagee waan akkanaa hojjettu immoo ni jiraatti rabbi si balleessu sadhugaa rabbi waan kana hojiidhaan qaamaan dhugumaan waan kana mootummaan yoo dura dhaabbatee waan kana dhaabsisii wanni kun hojiirra oola taanaan lola wanniiti ummanni leessititti dhiisuun taa'u maallaan jettee wallaahi
wallahi baadiyyaan sik finneen sinuma baalageedha. Finfinnee keessatti Finfinnee kuni keenya tani dhiina Oromoo. Finfinneechi kun daaraa ta'uu deema. Saduqa Rabbii. Nama jaallattan keessaa baasa. Saduqa Rabbii keessaa baafadha. Nama jaallattan, nama kabajjan, nama jaalatamaa gorfadhaati keessaa baasa. Finfinneechi biyya abaarsaati. Rukutamuu ta'a. Saduqa Rabbii. Rukuttaa ajaa'ibaatiin rukutamuu ta'a keessaa yaafadha. Magaalichi keenyaa miti. Keenyaa miti. Saduqa Rabbii. Magaalaan keenyaa miti. Kabar baay'ee godhu. Rabbii walitti dhiibna saduqa Rabbii. Finfinneen duruuqaa baddeetti. Garuu baadiyyaa wallahi nuu butanii naxxanu maallaan jettiin. Wallahi baadiyyaan billaa qarsee eeboo qarsee qolee haadha keessan keessa waraanee lubbuu keessaa baasa. Baala keessi kanaa hojjettu. Shamarran akkas taati, dhiirri akkas taati waan akkanaa wallahi fuudhee baadiyyaa waan akkanaati jennaan. Mana abbaa akkanaati waan akkanaa hojjetame jennaan wallahi halkan naqee haadha sii mana cabse billaadhaan haadha sii waraana. Walaa mootummaa walaa waan akkasii warri baadiyyaa quban qabu. Ma ilmaan nu jalatti balleessuudhaan waan akkanaa fudhattee dhufte jennaan baadiyyaan wallahi ija babbaasanii lubbuu ija diddiimessanii qabaachuu danda'u. Ilmaan koo balleessuu dhufte jennaan waan akkanaa biyya faranjii keessaa nu seente jennaan wallahi warri baadiyyaa billaa qarsee halkan naqee manatti waraana. Mana keessatti. Finfinnee keessatti garuu godhaniiru iyyuu galas. Dhiiraaf dhiirris waan kana godhanii ilaalaniiru. Foormishiina isaa jechuudha. Shamarranis wallaalaniiru. Shubaadhaan Finfinnee dabar. Finfinneen baalageedha baddeetti. Durumaa baddeetti. Wallahi Finfinneen baddeetti. Keenya kan nurraa dhiisaa kan Rabbii taatetti hin. Arokutu. Saduqa Rabbii tidhiisa yaa Rabbi eessaa nu eegale Finfinneedhaa nu eegale. Ituu Finfinneedhaa bakka biraatiin tarkaafatin Finfinneedhumatti nu raawwadhu. Saduqa Rabbii eessaa kaate Finfinneedhaa kaate. Shallummaan eessaa kaati Finfinnee keessaa kaati. Kan shallummaa ta'uyyuu kan shallummaadhaatti dhiibne deemaniiti bakka dhiiraa bakka shamaraa gaani warra Finfinneeti. Isaa walitti dhiisuudha kanas. Erga dandeettii waan kana dhaabsisuudhaan qabne dandeettii waan kana wanni godhuudhaa yoo hin qabaanne silaa warri baadiyyaa keenyaa fudhatan warra baadiyyaa itti amannee beenna. Wallahi baadiyyaa keenya baadiyyaadhaan boonna bar. Nu warri baadiyyaa inji baadiyyummaa keenyaan hin boonna bar. Saduqa Rabbii baadiyyaan waan akkanaa hin fudhatu. Normal. Wallahi baadiyyaan waan kana numan fudhatu hin mirkaneessu. Waraanaan gabbayee dhuma malee. Waraanaan gabbayee waan kana hojjettu lafarraa daguugee daguugaa malee baadiyyaan hin fudhatu. Garuu Finfinneen fudhattee jirti waan kana. Fudhattee jirti. Eegalamee jira. Wal gaggaafachuun eegalameera. Wal gaggaafachuun ati dhiiramee waan akkasii ni barbaadami eegalaniiru. Wal qorachuu jechuudha walumaa galatti. Akhiru zaman hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Masjida warri masjida dhiyoo jirtan masjida keessa bula gadi hin babbayina saduqa Rabbii masjida keessa gadi hin bayina. Yeroo kana keessa balaa bu'aa yeroo kana keessa jijjiiramoo itti agarsiifama. Isa kanaaf gara salaataa duuti dhufu salaataa du'a balaa bu'u ituma salaatanii balaa isheetta bu'u. Achittuu nuu darba waan ta'eef waan kana keessa itti harka naqatin yoo du'an irra gaariidha. Saduqa Rabbii addunyaatti dhabaa akiraatti hin dhabina. Saduqa namatu Itoophiyaa keessa jiraadde waan kana hin fudhadhu waan kana immoo balaa waan kanaatiin na fuudhee baa yoo ta'e nan naqa naa fudhatee dhaqu. Maaliif beektaa waan kana keessaa didee waan kana hin fudhadhu jedhee didee tanaan waanan ofii kooti itti amanuun godheeree waanan fudhadhe waliin deema. Yoo hin deeme rakkoon qabu. Garuu waan
diingata balaa wayii buunaan si fudhatee kute beekta duniyaa irratti nafne. Dubbiin akkaasii kanaa miti. Isa asitti dhabde gaafa achi dhattes ciiticha dhabnaan si dhumatteetti. Waan kana fudhattee kaatee yoo duute jechuudha. Namaan galu balaan. Hin mirkaneessin jechuudha. Yoo immoo fudhatiin deemte sa'asii mirkaneessin deemte achitti turattee yookaan jiruu gaarii jiraattaati. Finfinnee guddoo kana Finfinnee sa'aatii meeqa keessa deemamu kana jennee nuti qiyaamaa kana goonu kana wallaahi Finfinneedhuma kana laa badaqiiqaa keessa gingilchee ol fuudhee hurgufee ka'eeti mataasii gara hudduusii duraan gad deebi'ee ture ol garagalchee mataasii duraan ol deebi'ee ture gadi garagalcheeti dandeettii isaa namatti eegarsiisa. Allaan kanaaf nuti waan naqee rabbii walitti nama buusu irraa fagaadhaa. In ta'u bar isaa naqanii atakaaroo rabbii keessa seenina. Maaliifan dhiira ta'ee uumame maaliifan shamarran ta'ee uumame kun atakaaroo dabar rabbii walaluu dabar rabbii lola walitti banuu dabar dandeettii isaa immoo gaafatitti agarsiisu magaaluma magaala jedhamte magaaluma gurguddaa kana garagalchee gara hudduu ol garagalchee gara mataa an kunoo akkas jedhe ni ni ole de furatu manni redduun furatu sadhugaa rabbi wallaahi manni redduun furatu immoo سوياتي تدوغا ربي ارغسي يرو نبيوني جيران عليه السلام يرو رسولوني دوار ارغمني جيران يلو ون كنا اومو دكاي غباسا دفا نموتا نغاتاني في نموتا وانا كسيدا بكا كسي كيسا باسا جنان وات غديفما اما انجيرو ون كسي درسانيو بي باوچو ربر تدوغا ربي يرو رسولوني دوار جيران yeroo wanna kana uumamuudha ka'e rabbiin gaafa balaa wayitti gadhiisuudha ka'e namoota amanan namoota gaggaarii keessaa baasi keessaa baafadhaa innaan keessaa baafaman fakkeenyuma akka Finfinnee kana wanni kun amma hojiirra oola taanaan yoo hojiirra oola ta'e keessaa baafaman namni gaggaariin sana booda rabbii walitti dhiibamti jechuudha. Rabbii walitti dhiibamti. Namoota jaallannu keessaa baafan jechuudha gaafas yoo dhuguma dubbiin kun dhugaa ta'ee labsamee shamarris akkasa taatu dhiiris akkasa ta'u wanni kun mirkanaa'eera rakkoon qabuudha yoo wanni kun murtaa'e namoota jaallattan Finfinnee keessaa baafadhaa. Wallahi keessaa baafadhaa. Kanaafuu hin deeggarru yeroo kanatti maaliif ka'eenis waan biraati. Inni waan kanarraa iyyaarus irra hedduu jala sana Silaamotummaan yeroo inni ka'ee waan akkanaa hojjetu keessa yeroo waan akkanaa uumamte dafee afaasii qabu qaba. Asiin qaawwi ni jirti. Waan naannoo biraa keessattuu isa maaru sana ammoo ni jirra. Ammoo sii kanaan immoo nu dhibdee jirti. Siin kun nu dhibdeerti. Wallahi siin kun nu dhibdeetti. Siin kun nu dhibdeetti. Irriba maaliin nama qaba boo Itoophiyaa keessatti yeroo kana Finfinnee baate wallahi Finfinnee jiraattanii naannoo dhawni isin hin qabin. Yoo Finfinnee keessa jiraattan irriba of gattanii rafina wadaadhaati salaataati raka'aa lama isa kan salaataa yeroo kaanii malee rakaata isa kaanii sa yeroo kaanii malee zuurii asirii magariiba ishaa subii malee salaata isa kan salaataa warri Finfinnee keessa jirtan of eeggannoo godha. Finfinneechi kun balaa baataati tuma keenya nuuf deebi'a Finfinneen kun handhuura Oromooti. Ya Rabbi nuuf deebisi ya Rabbi Finfinnee kun nuuf hixee ituma nuti Finfinneecha keenya kana Finfinnee keenya qarennu
Finfinnechi waan biraa ta'e as ba'uudha ta'a. Hojii biraa seegaleera amma. Hojii biraa seegaleera. Hojii irra karaa seegaleera jechuudha. Hojii gosa kummaa akkanas magaaluma akkatti guddatee magaaluma akkana kana keessa wanni badiin akkana keessatti argama bar. Sadugaa rabbi. Rabbina jaaloo abaasu miskiina maqaa waan kanaatiin dhuma nama nagaa du'a nama nagaa balaadhaa tu jala kana arge siluma akkasi lama makiinaa keessa kaa'atanii rukutan kana si akkasii tu argatanii rukutuu qofaa miti makiinaa dhumaan fudhattanii sila barahaa waygeessanii ituu booskii dhumaan garaa kana keessa booskaatanii ituma hunyaan kana keessa rukuttanii ituma jilbaan irra deemtanii barahaa wayii keessa geetanii ajjeesuudha. Shamarran waan akkasii gootu dhiira waan akkasii gootu agarraan makiinaa dhumaan fudhatanii deemanii barahaa keessatti ajjeesu. Sadhugaa rabbii ajjeesu. Hanqina dhiiraan nu mudate immoo hanqina shamarran nu mudate Itoophiyaa keessatti hundumatu miliyaana bar. Dhiirris lafarra yaa'a shamarran lafarra yaa'a bar. Kumaatam miliyaan bar. Nu maala kosa qabu bar. Bara guutee bar sadhugaa rabbii rakkina waa hin qabnu. Shamarran keenya kumaatama. Kunoo dabbaa babbareedaa baadhatanii deeman dhiira dabbaa jaallatu jira. Kan immoo si dabbaa qabne jaallatu jira. Dhiira kan rabbii wal qixxeessee dhuune bar. Kaan dabbaa jaallata, kaan dabbaan jaallatu wal qixxee wal godhe wal keessa uume bar. Inni dabbaa jaallatu, si dabbaa jaallatu wajjiniin. Inni dabbaan si dabbaa qabdu hin jaallanne gara si dabbaan qabne wajjiniin. Akkana bar wal keessa uume bar. Namni hundi isaa yaada isaa garaa. Yaada keenya kana hundaa dandeenyee wajjiniin jiraatarra. Inni dabbaa qabu, inni dabbaa jaallatus, si dabbaa qabdu wajjiniin. Inni si dabbaa qabne jaallatus, si dabbaa qabne wajjiniin. Yaada walii akkatti jiraatarra bar. Kanarra tarkaanfanneeti dhiira akkasii shamarran akkasii. Haasaadha kun wala biyaasaati bar kun. Haasaa miti kun. Inumaan bareedu malee. Hin bareedu. Hin bareedu. Rabbiin ofitti dallansiisuudha biyyattiinis baduudhaa deemti. Kuni kan eenyuti Ameerikaadhaaf ta'a, Chaayinaadhaaf ta'a, waalaikum salaam. Biyyoota gurguddatte biyyoota biraatiif ta'a, Itoophiyaadhaan ta'u. Oromoon safuu qabaati. Keessumaa yoo hooggantoonni Oromiyaa keessaa baatan of eeggannoo godhaa. Oromoon safuudhaaf wanni qabaati. Waan akkana akka Oromiyaa keessatti hin finne of eeggannoo godhaa. Akkana ammallee waan kana mirkaneessinee wanni kun dhugaa ta'uusaa addaan hin baane waan ta'eef mee gara hundaattis ilaalla. Garuu ammaaf waan mul'achuu eegaleera. Fooliinsaa shurufkaansaa dhufaara ammaaf. Dhugaa rabbii babbaara ammaaf dhufaaraati. Mee immoo teenye ilaalla. Teenye ilaalla. Teenye ilaalla. Laayibira tureera. Mee waan kana qoranneeti irraa waan kana goona. Sakaan immoo sanaannoo Amaaraa Oromoo dhibbaan dhibbatti jaallannee jirra, deeggarree jirra, itti nuufaa walumaa galatti mootummaa baakaatiin deeggarra. Bakka nuti itti qeeqaarru bakka ammaa kanatti bakka kaaniin lola naannoo Amaaraatti deemaaru dhibbaan dhibbatti nama deeggaru keessaa nama takka. Biyya keessa jiraadhee qawween akka kennamte nama dhaqee loluu keessaa nama takka. Yeroo kanatti dhugaa rabbii itti hufaadha. Lolichi ta'uufu sakan ammoo ija qalbiitiin ilaala. Dhiiraaf shamarranii nu jidduutti ooftan kana nurraa dhiisaa malee sanaannoo Amaaraa keessaa oofatta sana. Dantaa keessanii sinumatu soddaa jedhee wal faarsaa ture. Nu wanni nu galchuun jiru itti oofaa. Dantaa keessanii si kana qooduu sirreessaa. Si safuu keenyaan taane biyyaaf hin taane waan hunda si wanni kana amantiin kamuu waan kana hin deeggarre isii kan nurraa dhiisaa. Hadal mushkila. Mee rabbii jedhaati ama boorisha shamarran dabbaa qabdu miidiyaa tiiktokii kanarraa guyyaa fayyaa utaalaa ooltu. Surree asii ol miila lamaan jidduu ol maxxantuu kaa'attee qiyaamaa buusaa ooltu kanaayyuu ilaalee nan fuudha yookaan nan jaaladha jedheetu takkaa miila keessa galeen beeku bar.
dhiira hudduu luleedha. Walagaa dhiiree hedduusaa hudduu luleedha bar saree jechaa yaabbatte mee dhiira kana rabbii jedhaati ittaajuma amaa boorisha rabbii yaati. Saree mala miti bar dhiira hudduu luleedha dhiira waa tokko ofitti hin qabne goggodduu as ilaallaa fuula kana keessa qoma kana keessa ilaallaan mushulluqii qomandaan qoodhaa baadhattee deemtu. Indee dhugaati bari jaalala rabbiin gaafa uume beekta dhiiraaf shamara jidduutti jaalala uume malee dhiiraaf dhiirri jaalala akka wal jaalata beekta dhiiraaf dhiirri jaalala hiriyummaa jaalala gaafa rakkoo wajjin dhaabbachuu jaalala akkasii wajjin hin jiraata malee jaalala biraa walitti hin qabnu dhugaa rabbii bulguulee dhiira bulguulee dhiiraa walumattuu waan qabnu dhugaa jaalalli shamarranii dhiira jidduu jirtu sab wal fuudhanii wajjin jiraatanii ilma walirraa horanii jaalala akkas waliin wal jijjiirataa wajjin jiraatan. Shamarran illee akkasuma shamarran illee jaalalli jidduu si jiru hiriyummaa guyyuma rakkootii wajjin akkas ta'u wama tokko akkas wal abdachuu waan akkasiiti malee wajjin waan akkasii taanaa wajjin waan akkasii taanaa shamarree walitti hin qabdu rabbiin gaafa nu uumu jidduu keenyatti waan kana uume. Shamarran akkasii walitti dhuftee wal jaallattee wal fuutee wajjiniin jiraattu waan kana jidduu keenyatti uume hariiroo ni beekami hariiroo jidduu keenya jiru kan dhiiraatiif kan dhiira kana kan shamarraniitiif kan shamarranii kana kan sanaan alaa waan biraan qabnu walitti dhiira hudduu luleedha sadhugaati shamarranuu takka waan gootee miira keessa nu galchin dhiirri hudduu luleedha miira keessa nu galchee wanni ta'e dhiira akka keenyaa wajjiniin rafna baala goota bulgu wallahi tuun si arge wallahi billaa doomaadhaan morma keessirraa mura sadhugaa rabbi ituu billaan si muruu diduu wallahi gucucci godhee ituu mormi kee cituu diduu sirraa kuta dhugaa rabbi gucucciidhaan ituu manni cituu diduu billaa doomaadhaan dhibeetami akka inni herregamu as deebiftaa hin muru achi deebiftaa hin muramu as deebiftaa hin muramu ituu manni cinqabuuti dirqiidhuma irreetti jabaatteeti keessa gabbaafta billaa sadhugaa rabbi billaa qaraa muruun takka lubbuu keessaa baasa nama jibbitu gaafa miira keessa galtee ajjeesuudha kaatu kan niyyaasa guutu beekta irra riguudhaan lubbuu keessaa baafti numaa si badii kana daladdu kana urichisi biyya alaa sodaataa turre biyya alaa sodaataa turre tu biyya alaa keessatti wanni kun gabaa addunyaarra oolee isaan argine Finfinnee keessaa bahe barraqee Itoophiyaa kana Finfinnee keessaa bahe barra Finfinnee chuma kana biyya balaa sitta bu'u namoota jaallanne keessaa bahu balaa sitta bu'u sadhugaa rabbi yoo waan kana dhaabin yoo waan kana hojiirra oolchiteetti hojjete balaa isaa sitta bu'u Finfinnee sadhugaa rabbi biyya alaatti eegaa ture biyya alaa eeggataa ture bar biyya alaatti wanni kun diingata gabaa addunyaarra ta'eetuma inni kun eegalamaa inni eegaa turre tu addunyaarraa wanni kun ifatti hin eegaleen asuma kunoo Finfinnee keessaa eegale bar asuma Finfinnee keessatti kana qabiidha bar asuma Finfinnee keessatti fageenya naqinaa warri shamarranis barbaacha akkasiin naqinaa warri dhiiraas achiin bayinaa kunoo asumatti kana bar akka jaraa beetu waaqa gabaabsuudha bar hundaafuu karaa gabaabsuu karaan sitta dukkanaa'u balaan samiidha gasitta bu'u shamarran gibira keenya gabbarree dhagaa gibira keenya gabbarree waan nikaa jaraa kennine waan qabnu hunda fixanneeti shamarran wafuuna nu yaaddanii yoo ta'eef hin barbaachisu yoo luqqa'anii wal fuuchuu ta'e luqqa'anii wal fuuna kanaan alaa hin barbaachisu nurraa dhaabbadha sadhugaa akkasii walumaa galatti waan kana mormuun dirqama mormamuudhaallee ta'a wanni kun amma akkamaa kanaa miti dubbii yoo dhugaa ta'e yoo eegalame namni hundi gabba'ee iyyuudha ta'a maallaan jetteen namni hundi gabba'ee iyyuudha ta'a wanni kun waan badiiti waan sareedha wanni kun isa dhugaa rabbii biyya nu Itoophiyaan keenya innee yaannu keessatti wanni kun eegalama taanaan waan badaati.